Israa'el waggoota 2000 adda faffacaatee turte. Israa'el waggoota 2000 dura gargar faffacaatee yeroo deebitee ijaaramtu bara 1948 karoorri isaanii inni jalqabaa biyya waloo isaanii hundeeffachuudha. Biyyi waloo kunis kaartaa macaafa qulqulluu irratti argamu irratti kan bu'uureffatudha. Waggaa 2000 kana yeroo mootummaa Roomaatiin Israa'el diigamtee Yerusaalem bittinnooftee sabni Yihuudii biyya isaa gatee addunyaarra faca'e. Ergasiis dachee sanarraa lammiileen biyyoota Arabaa fi lammiileen Filisxeem jiraachaa turan waggoota 2000f. Baroota hamma kanaa keessatti Yihuudoonni mootummoota addunyaa kana hedduun dararamaniiru, duguugamaniiru, reebamaniiru, gabroomaniiru. Wanti isaan irra hin gahin hin jiru jechuun ni danda'ama. Garuu duguuggaa mootii Jarmaniin booda sanyii Yihuudotaa lafarraa baduuf ijaa jedhuuf biyya qabaachuu fi jiraachuu akka qaban addunyaan itti walii gale. Kanaanis dachee Afrikaa keessaa Itoophiyaa naannoo Hararii fi Yugaandaa akka filannootti dhiyeessanii fi Israa'eloonni garuu diduudhaan dachee waggaa 2000 dura irra turan bakka macaafa qulqulluu irratti aannaniif damma magarsiiti jedhamte bakka sanyiiwwan Israa'el 12 irra jiraataa turan irraa jiraachuu fedhan. Haaluma kanaanis dachee isaan gadhiisanii deeman dachee Filisxeem waggoota 2000f lammiileen isaanii irra jiraataa turan irratti lammiileen Filisxeem da'oo isaaniif ta'uudhaan biyya Israa'el jedhamtu ijaarratan. Uummanni Filisxeem sanyii isaanii Araboota kan hin taanee fi warra Kanaanota jedhamanidha. Maarree Israa'el amma jirtu kun Israa'el durii yookaan kakuu moofaa miti. Israa'el kakuu moofaa sun biyya bal'ina lafaatiinis baay'ee guddoo taatedha. Israa'el isheen ammaa garuu kan erga hundooftee reefu waggaa 78 dachee ishee waraanaan babal'ifachaa biyya jirtu. Biyya abjuu ishee fi kaartaa ishee bara kakuu moofaa deebifachuuf tattaafataa jirtudha. Karoorri Israa'el inni dhumaa fi kaayyoon waraanaa adeemsifamaa jiru kana duuba jiru Israa'el guddittii kana deebisuudha. Kana jechuun ammoo Israa'el ishee daangaan ishee laga Abbayyaa yookaan laga Naayil ta'e sana jechuudha. Ji'ootaan dura yeroo Israa'el Iraan rukuttee booda pirezidantiin Tarkii Rasiib Xayyib Erdo'aan ifatti waan yaaddaan dubbatanii turan. Israa'el Gaazaa fi Libaanos erga barbadeessitee booda gara Tarkiitti deebiti jedhan. Maarree karoora biyya kakuu jedhuun Israa'el amma Sooriyaa keessaa gaarreen Golaan jedhamu irratti Israa'eloota qubachiisuu jalqabdee jirti. Kunis daangaa Israa'el guddittii jedhu macaafa qulqulluu keessatti caqafamee argamu keessaa tokko Sooriyaadha. Kan ammoo Israa'el karoorsitee utuu hin taane carraa banamee fayyadamuudhaan fedhaa fi karoora isheetti fayyadamte. Akka icciitiin bahee agarsiisutti dachee Israa'el guddittii jedhaman keessatti argamu kan jedhamanii fi fuulduratti Israa'el dhuunfachuu dandeessi jedhamee kan sodaatamuu fi Israa'el ammoo halkan guyyaa ofitti makuudhaaf hirriba malee bulaa fi kan jirtu biyyoota kanatti aananidha. Walakkaa Tarkii, Filisxeem guutummaa, fincaa'aa Abbaayin dabalatee baha Gibxii, Libaanos guutummaa, Jordaanos guutuu, Saawudii walakkaan ol kaaba Kuweet, Iraaq, Sooriyaa, laga Efraaxesii achi kan jiruu fi laga Efraaxesii gadi kan jiru dachee Tarkiidha. Macaafa qulqulluu irratti daangaan Israa'el laga Efraaxesii kaasee hanga daangaa laga Naayil yookaan laga Abbayyaatti ijaateef Israa'el kan kootii nama daalaa Israa'el guddittiin ittiin ijaara jettee kan isheen yaaddu daangaa kanadha. Kun ammoo waan dhokate miti. Alaabaa Israa'el irratti mallattoon halluu samii qarqara lamaanii jiru. Daangaa Israa'el durii laga Efraaxesii fi laga Abbayyaa irratti fakkeeffamaa jedhama jedhu. Israa'el garuu hiika alaabaa isaanii kan laga Abbayyaa fi laga Efraaxesitti hiikame kana hin simatanii. Haa ta'u malee karoora isaanii kan ammoo dhiyootti ni milkeessina jedhanii amanu. Sababni isaas Israa'eloonni amma addunyaa ijaa to'atanii jiraniif humnaa fi dandeettiis ijaa qabaniif karoora Israa'el guddittii sana galmaan geenyaa wanti nu dura dhaabbatu hin jiru jedhanii amanu. Israa'eloonni iddoowwan aangoo murteessoo addunyaa kanarratti namoota isaanii bakka buufatanii jiru. Niitworkii nageenyaa isaanis diriirfataniiru. Addunyaa kanarraa iddoon isaanii geenye hin jiru. Addunyaa irratti biyya sodaachisoos ta'aniiru dhageetti guddaas qabu waan ta'eef dabalataan dandeettii sammuu IQ Yihuudotaa baay'ee cimaa ta'urraa kan ka'e addunyaa kanaaf waan haaraa hedduu kalaqaniiru. Fakkeenyaaf waan baay'ee nu godhan keessaa akka fakkeenyaatti yoo fudhannee abbaan dhaabbata Meettaa yookaan Feesbuukii kana nama sanyii Yihuudiidha. Kanaaf sammuun isaanii sanyii eebbifamee fi waan haaraa uumuuf cimoo ta'anidha. Waan baay'ee isinni bu'ammoo
yeroo ammaa kana daldalli addunyaa kana parsantii 90 fedha isaaniitiin yookaan karaa harka isaaniitiin daddabarfamaa karaa harka Israa'eloota. Dabalataan dhaabbata mootummoota Ameerikaa keessatti doolaara maxxansuu yoo fudhannee sanyii Israa'el 12 moggaafameetu qaamota 12 hoogganama. Kana jechuun Israa'eloonni sammuu isaaniitti fayyadamuudhaan maallaqa addunyaan ittiin daldaaltu uumaniiru, kanaanis Ameerikaa of duuba hiriirsaniiru jechuudha. Maarree Israa'elootni erga amma kana saba xiqqoo ta'anii sammuu eebbifamaa kanaan kana godhanii biyya isaanii ishee kaartaarraa qofa jirtu Israa'el gudditti wanti isaan lafarratti gadi hin buufneef hin jiru jechuudha. Alaabaa isaan irratti sararri halluu samii qabu inni jala laga Abbayyaa yoo bakka bu'u, sararri halluu samii inni olii ammoo laga Efraaxis bakka bu'a, gidduu sana ammoo urjii Daawititu jira. Urjiin Daawit ammoo mootummaa Daawit jechuudha. Biyyoonni naannichatti argaman garuu kana hin fudhatanii. Ijaa kanaaf waggoota kumaaf waraanni naannicharraa hin dhaabbatu. Utuu jennu Israa'el bishaan baay'ee barbaaddi. Biyyoota baha giddu galeessaa keessatti bishaan baay'ee qaaliidha. Israa'el utuu daangaa ishee laga Abbayyaa fi laga Efraaxisiin hin gahin dura bishaan argachuu barbaaddi. Kanarraa ka'uunis laga Abbayyaa boo'iidhaan gara Israa'elitti jallisuun biyya isaanii misoomsachuu barbaadu. Bahi giddu galeessaa biyya boba'aan itti rakasee bishaan qaala'eedha. Kanaaf ilmi pireezidantii Doonaald Tiraamp pireezidantii Ameerikaa 47ffaa haala ittiin boo'iin qotamee bishaan Abbayyaa gara Israa'elitti tuubboon ce'u qopheessee ture. Haaluma kanaanis Filisxeemota Gaazaa gara gaara Siinaatti ceesisuun bishaan Abbaayin gaara Siinaa misoomsuu karoora jedhus kalaqanii turani. Kanumaanis bishaan gaara Siinaa tuubboon seenee gara Israa'elitti jallisuun biyya isaanii misoomsuu karoora jedhus dhiyeessee ture ilmi Tiraamp kun. Karoorri kun hojiitti hiikamuuf fiixee ga'ee kan fashalaa'ee filannoo Ameerikaa Doonaald Tiraamp injifatamuu hordofeetu ture. Yeroo pireezidantiin Ameerikaa 47ffaa Doonaald Tiraamp Joo Baayideniin injifatamanii turan jechuudha. Maarri amma immoo Doonaald Tiraamp deebi'ee dhufeera. Karoorichi akkam ta'e na laata? Dhuguma Israa'el kaartaa fi karoora Israa'el guddittii dhiyootti hojiirra oolchiti laata? Qormaanni biyyoota ollaarraa ishee mudataa jiru hammam gufuu isheetti ta'e na laata? Duguuggaa mootummaa Jarmanii Yihuudoota irratti raawwate irraa ka'uun Israa'el yeroo hundeeffamtee bara 1948 hafteen Yihuudoota bakka itti bittinnaa'anii biyyoota Awurooppaa fi Afrikaa keessaa sassaabamanii biyya qubatan akka filatan taasifamanii. Inni jalqabaa Itoophiyaa naannoo Harar akka qubatan yaadni dhiyaate. Inni lammaffaanis Yuugaandaa ture. Yaadoliin kun lamaanuu hin kufan malee utuu naannoon Hararii Israa'elootaaf kenname jiraate yoona carraan Filisxeemota mudate kun nu mudata jechuudha. Yaadni Yuugaandaa qubachiisuu jedhus inumaa Yihuudootaan erga kufee booda eessa barbaadure jedhamnaan biyya macaafa qulqulluu irratti nuuf kakatame baha giddu galeessaa biyya aannaniif damma biqilchitu biyya Museen saba Israa'elii itti galche sana jedhan. Achi boodas bara 1948 dachee Filisxeemonni irra jiraatan irratti Israa'eloota qubachiisan. Ergasii bahi giddu galeessaa tasuma nagaa argatee hin beeku. Israa'el ammoo kaartaa Israa'el guddittii kan kakuu moofaa yookaan bara 2000 dura tureen deebisuu barbaade jedhaa jirti. Kun ammoo dacheewwan Arabootaa kanneen akka Tarkii, Gibxii, Saawud Arabiyaa, Joordaan, Sooriyaa fi Libaanos of jalatti haammata. Israa'el tibbana icciitii gurguddaa mul'isaa jirti. Israa'el kan ittiin geggeeffamaa jirtu sanni haaraan Israa'el waraanaan duuba dhuffattee ittiin naannoftee biyyoota ollaa ishee irratti waraana banaa ooltu kun kaartaa Israa'el haaraa kan qabatee fi babal'ifannaa lafa Israa'el guddittii jedhudha. Kaartaan Israa'el qopheeffattee ittiin baha giddu galeessaa jeeqaa jirtu icciitii guddaa kan qabate akka ta'e baay'ooliin dhugaa ba'u. Kana keessatti ammoo Gibxiin jirti, Sooriyaa fi Filisxeem ammoo biyyoota ijoo hammatamaa jiranidha. Galgalaa ganamaa waraanaan kan babal'attu Israa'el karoorri xumuraa ishee Saawudii walakkaan ol ofitti sassaabbachuu yookaan qunxurachuudha. Lammiileen Israa'el hedduun hordoftoota amantaa Yihuudiiti. Lammiileen muraasni ammoo hordoftoota amantaa Islaamaa fi hordoftoota amantaa Kiristiyaanaati. Kana jechuun waa'ee Kiristoosii fi fayyina kakuu haaraa irratti ijaa walii
hin galleef kiristiyaana jedhamanii hin waamaman jechuudha. Israa'el biyyoota baay'ee keessaa seenaa fi icciitii gurguddaa biyyoota qaban keessaa ishee tokkodha. Sabni ishee si'a baay'ee duguugamanii yookaan badanii garuu immoo deebi'anii jiraataniiru. Saba duguuggaan hamaan irratti raawwatamedhas. Garuu immoo duguuggaan kun Israa'el bakka amma jirtutti kan irratti raawwatame utuu hin taane aardii Awurooppaa keessatti mootii Jarmaniitiin kan irratti raawwatamedha. Duguuggaan mootii Jarmanii irratti raawwatame kun Israa'eloonni akka tokko ta'anii biyya ijaarrataniif sababa ta'eera, dirqamsiiseera. Achii boodas bakka hedduun ta'an erga qabataniin booda waraanaan lafa isaanii dachaa 10 babal'ifataniiru. Sabni xinnoon kun gargaarsa Ameerikaa fi Ingiliziin of duuba hiriirsisuun biyyoota Arabaa gurguddoo tokkummaan itti duulan ofirraa qolataniiru, ittus lafa isaanii babal'ifataniiru. Maarree Israa'el erga biyya ta'anii addunyaa irratti meeshaa waraanaa boombii niwukilaaraa jedhamu guddichas hidhatanii jiru. Ofii Israa'el akkamittiin meeshaa waraanaa guddicha biyyoonni murteessoo fi gurguddoon addunyaa keenya hidhatan boombii niwukilaaraa jedhamu hidhatte, akkamiinis boombii niwukilaaraa kana hidhachuun ishee dhaga'ame kunooti. Israa'el boombii niwukilaaraa qabaachuu ishee hin amantu, hin qabus hin jettu. Haa ta'u garuu Israa'el boombii niwukilaaraa qabaachuu ishee addunyaan ni beeka. Israa'el boombii niwukilaaraa qabaachuu ishee shakkiin durayyuu tureera. Shakkii kana kan ifa baasee fi saaxilee ogeessa niwukilaaraa Israa'el kan ta'e Mardokaay Vaanonuu nama jedhamudha. Israa'el boombii niwukilaaraa ija addunyaa jalaa dhoksitee oomishuu ishee ifa baasuu isaaf garuu biyya gane jedhamuudhaan hidhaan waggaa 18 itti murameera. Nama sanyii Yihuudii Mardokaay Vaanonuun bara 1986 gaazexaan Ingiliz The Sunday Times jedhamu Israa'el boombii niwukilaaraa oomishtee qabaachuu yeroo jalqabaatiif saaxile. Gaazexaan kun icciiticha kan saaxilee saayintistii niwukilaaraa Israa'el Mardokaay Vaanonuu dubbisuunidha. Biyyi isaa Israa'el sagantaa gabbisa boombii niwukilaaraa ammayyaa ta'e qabaachuu ishee ifa godhe. Mardokaay ofii isaa giddugala qorannoo niwukilaaraa Dimoonaa kan magaalaa Yerusaalem irraa kiiloomeetira 150 fagaatee gammoojjii Negev keessatti argamu keessa hojjetaa ture. Gaazexaan The Sunday Times gabaasa isaa bara 1986 baase sanaan Israa'el addunyaarraa boombii niwukilaaraa qabaachuun biyya jaaffaa ta'uu ishee beekse. Biyyattiin boombii niwukilaaraa 200 ta'u akka qabdu saayintistiin Israa'el Mardokaay Vaanonuu wabeeffachuun ibse. Israa'el boombii niwukilaaraa qabaachuu ishee gaazexaan kun gaafa onkololeessa 5 bara 1986 beekse. Guyyaadhuma sana namni icciitii kana saaxilee Mardokaay ija namaa duraa akka dhabamu godhame. Gaazexaa The Sunday Times kan ta'e Piiter Ho'unaam saayintistii niwukilaaraa Israa'el kan ta'e Mardokaay Vaanonuu wajjin bara 1986 ji'a hagayyaa keessa Awustiraaliyaa Siidniitti jalqaba wal arganii. Mardokaay waan Israa'el ija addunyaa jalaa dhoksitee saaxiluuf ofitti murteessee akka ture BBCtti himeera. Waan Dimoonaatti giddugala qorannoo niwukilaaraa Israa'elitti ta'aa jiru addunyaa beeksisuufis murteesse. Boombii niwukilaaraa Israa'el dhoksaatti gabbisaa jirtuu fi akkaataa isheen ittiin mirga Filisxeemotaa sarbitu waan ittiin gammanneef Mardokaay Vaanonuu giddugala gabbisa niwukilaaraa keessa hojjetu keessaa bara 1985 ba'u murteesse. Osoo hojii kana hin dhaabin dura Israa'el boombii niwukilaaraa oomishuu ishee waan agarsiisu ragaa fudhatee ba'u murteesse. Ragaa yeroo sana fudhatee hojii sana gadhiisee baheenis addunyaan Israa'el akka boombii niwukilaaraa hidhattee ifatti bare. Turtii ji'a tokkoon booda mootummaan Israa'el Mardokaay Vaanonuu to'annaa jala ooluu beekse. Inni akka opereeshiniin irratti geggeeffamuu hin barre ture. Maqaa jaalalaan akka waan bashannana deemaniitti hojjetame bidiruudhaan osoo inni hin beekin Israa'el geeffame. Mardokaay Vaanonuu Israa'el erga geeffameen booda mana hidhaa keessaa osoo konkolaataan baafamaa jiru barreeffama barruu isaa irratti barreesseen gaazexeessitootatti akka arganiif karaa foddaa konkolaataa agarsiise. Dubbartiin miseensa tikaa Israa'el Mosaad taatee Londanitti hiriyyummaan itti dhiyaattee jaalala qabsiisuun butamee gara Israa'el akka geeffamu gochuu odeeffannoos gaazexeessitootaaf kenne. Maqaa dubartii tikaa Israa'el taateef Londanitti itti dhiyaachuun hiriyyummaa itti dhiyaattee Cheeriliil Bentoof kan jedhamtu ta'uu fi lammii Ameerikaa heddii sanyii ishee Yihuudii ta'uu eeruun turistii
fakkaatteetti dhiyaachuuf odeeffannoo kenne. Erga hiriyyummaan itti dhiyaattee booda ishee wajjin gara Roomaa akka deemu gochuun buutamee gara Israa'el akka geeffamu goote. Himanni biyya ganuu fi odeeffannoo icciitii baasuu irratti dhiyaate bara 1987 Mardokaayi Vaanunuu mana murtii Israa'elitti irra deddeebiin erga dhiyeeffameen booda adabbiidhaan waggaa 18 itti murame. Waggoota kana gara caaluu namarraa adda bahee qobaa akka hidhamus godhame. Gaaffiif deebii mana hidhaa keessatti Mardokaayi Vaanunuu wajjin taasifamee tureen Mardokaayi Vaanunuu fedhiin koo Israa'el boombii niwukilaaraa akka hidhatte addunyaan akka beekuu qofaa ture jechuun ibseera. Saayintistiin Israa'el Mardokaayi hanga icciitii jalaa baasutti Israa'el niwukilaara qabaachuu ishee biyyoota michuu ishee ta'an dabalatee kan beekan jiraachuun shakkisiisaadha. Israa'el sagantaa gabbisa niwukilaaraa kan jalqabdee baruma hundeeffamtee bara 1948 osoo biyya taatee hundeeffamtee beekamtii hin argatinidha. Biyyoota diina kooti jettu hedduun marfamtee waan jirtuuf guyyaa rakkoof jechuun ministeerri muummee jalqabaa biyyattii Deevid Ben-Guriyoon niwukilaara qabaachuun dirqama akka ta'e murteessanii. Wanti baay'ee isin bugaruu namni jalqabaa qorannoo boombii niwukilaaraa argate sanyii Yihudii ta'uusaa meeqan keessantu beektu? Israa'el biyyi baha giddu galeessaa baay'ina uummataa miiliyoona 11 qofaa qabdu har'a boombii niwukilaaraa 90 ol qabdi. Haa ta'u malee ifatti kana miidiyaatti baatee ibsiteen beektu. Kanaanis biyyoota boombii niwukilaaraa hidhatanii fi gurguddoo addunyaa keenyaa 9 keessaa ishee tokko taatee jirti. Yeroon Israa'el akka bara kanaatti olaantummaan addunyaa dursaa jirtu taasuma argameen beeku. Haa ta'u malee faallaa ishee kan taatee fi diina ishee kan taate beekamtii Israa'eliif kan hin kennine Iraan ammoo boombii niwukilaaraa kana akka hin hidhanneef halkan guyyaa adamsaa jirti. Iraanis sababii boombii niwukilaaraa gabbisaa jirtuuf doqqofamaa jirti. Egaan daawwattoota keenya qophiin wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee kan hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jechaa qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu haala tokko tokkoon ol kan jettu rakkaa addaa like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nu qoodaa. Sa'aatii yartuun booda qophii gara biraatiin hanga deebinee wal arginutti turtiin turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.